مكان يا مودن دسني سورة جان كنا مكان يا ما سورة جان كنا مكان يا ما ها خرمون دتي عليه تندبه أمة أورمو أمة بلا أمة كبجمع أفانتو كدوبنا نتسامني كين أورمو دا نتسابا آدا كبو سبا سينا كبو سبا سافو كبو سبا كايو كبو سبا كرورا كبو سبا غنتا كبو حواسا أورمو بلا كيا ربي خيسان صدادا حقا أورمو ما صدادا أمنتا بيتانت أمنتا تيسانتي قوتو تورمو خلوبودان دبران ربي يوبيت أمتا قدين ديبسنا أمو بودا ورقتو في لنجسو ديغا جال كمال إبقو جنرال واقو قوتو إرتي حاجيو أكا متا قدين ديبسنا قوتو وان أورمو إلمان أورمو خرافان أورمو دبتن لفين قوتو وان قريق مني إسن حاق أبدو إرو في قرر أصو أفان أورمو هاسويتن ganda wal qoodani amanta wal qoodani goota keessan salbistan maqaa keessan xiqqeessitan akka dhaloota qubeetti akka qubee generationitti isin saba gamtaa qabu saba farmachuun tolu malee saba maqaa seenaa kalee barleessuu miti saba seenaa dhaalee seenaa galmeessutti abdii isinirraa qaba ammas abdii isinirraa hin kutanne boruus akka galma geessan abdiin qaba saba koolammiko qeerroo qarree oromoo meediyaa kanarratti hin xiqqeessina seenaa keenyan balleessina maqaa oromoo gadin cabsina gootawwan oromoo mataa gadin deebisina amantaa waliin arrabsina sanyii waliin arrabsina gandaa waliin arrabsina aasaa barbaachisu ni kafalla karaa hundatti afaan qofa osoo hin taane hojiidhaan dirqama oromummaa ni baana karaa hundaan yoo nama tokko walloltan akka dhuunfaatti firraa dhorkaa nama walloltanii malee gadin deebisina gootawwan oromoo shilimaanni han qopheesse isin maqaa namni tokko barreessee jira ka duraa kana hin beeyne haga amma asumaan gara badhaasaatti dabraa maqaa suuraa tanaa yoo himtan nama maqaa himaa maqaa suuraa yoo himtan maqaa kana yoo himtan namni badhaasni kun qophaa'eef ni kan nama asumaan gara maqaatti dabra anta kasa gandaa tiktaa garan harki qopheeffadheen beeku muddamee rakkadheetiin qopheesse wa'ada oromummaan isin bira kaayyadhe oromoo koo wal dhageenye jirra jawaar marroo haccee jawar abbaa jifaar jarra abbaa gadaa haccee alee birraa leencisoo diigaa marroo waaqoo mubeen goota oromooti ammas tattee akki maqaa akkanaa dhiisaa amma laali firraa dhiisaatii goota lubbuun dabrannaa barreessa amma isa goota lubbuun jiran dhiisaati goota seenaa dhawaman ajjeesanii du'an san maqaan ayaamame oromoo keessaan ayaama akka sabaatti isin gaafachuu jira waa malee isin gaafachaa jiru haccee asii fiidiyoo kana gaddeebisaa namni fiidiyoo harkaa qabdanii xiqqoo wani nu qabaa yaa tiktok muraaytii teekoo oromoo kiyya badhaasni kuni ine lala Eliza come name student said go computer come shana jala khasa isni fi Ibrahim bana decline yeah Alice yeah Alice badhaasni kan namuuf deema badhaasni badhaasni kuni badhaasa badhaasa
badhaasni kuni badhaasni kuni gaa wallahi badhaasni kuni badhaasa addaati badhaasa ajaa'ibaati carraa qaba masha Allah umri dheeraatu namni badhaasa kana qophaa'eefi wa'adaan itti kannu jira akka mataa dhiiraattiin kaayyoo dhiira bira kaayyatan kaayyoo jabaa bira kaayyatan bira akka oromootti isin kaayyuu deema na wajjin akka bira keessan kabajaan isin gaafadha kophaa kiyya waan hin taaneef hordoftoota koo nama 2,700 wajjiniin badhaasa kana haa kenninu badhaasa kana na wajjin kanna sababa koo badhaasa na wajjin kanna okay badhaasa kennu jirra ya rabbi fiya ya rabbi ya Allah ya rabbi ya Allah mute goda badhaasni banamuuf deema illu open camera illu gattaa isirritti badhaasa kee fudhadhu hawaasni keessi simachaa jira badhaasni haa banamu akkanumatti haa ta'u qeerroo abdii sabaa jabaa sabaa murataa dhugaa qeerroo illu kodhaaf badhaasni kuni onneerraa qophaa'e badhaasni kuni kophaa kiyyan badhaasne ummata oromooti wajjiniin badhaase oromoo koo illuun qeerroo keessan jabaa ni beektanii qeerroo jabeessuun qeerroo dhugaasaa haqa inni nu biraa qabuun jajjabeessuun dirqama oromummaatii dhugaa waliif quudhuun dirqama oromummaatii illuu koof narraa fuudha haa banamu badhaasichi banamuu qaba haa banamu illuu shakkee jira laaluu qaba waan illum garan tada jira ya ummato illum ni rona sira sura sine wala sine ti mali jira illum shakite shakki na garo oromo na har kidu wan namara takar lalu da ille duga postan sierga yon postan sierga chuma banteo rakkoon qabu ummata waliin banne jooruu akkasuma godhaa kun nama dura banee egariitti deebisanii badhaasa guddisanii deemanii badhaasa ummata bani jechuun jiran bani okay family bani jettanii okay egaa jettanii banamu jira egaa jettanii banee badhaasichinii Allahu Akbar. Baname badhaasichi. Cinka garaan kun tarshana jedhe maali. Ilu asbahi ka mul'atu. Warri gastu asbahi. 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 Allah ya Oromo. Badhaasa illuu kootiga. Allah. Okay. Family commenti malee jecha kana wayii harkarra kaayee jirtan. La ilaha illallah. Abo bani nasra intawati. Illu amanaa si kannaa jira. Amanaa Oromo. Allah sirrahu rabbi. Amanaa kanatti na qabattee jabeessaa illu. Amanaa kana ni fudhattaa. Ni jabeessita uummata Oromoo irratti kun nama 3,300 irratti maa kofaltan koftina Allahu Akbar. Wadaase waan danda'e hunda wadaase. Allah. Ni fudhaa. Baname Oromoo baname.
مالك ومالك كده قصة أقول الله oh my illu dhabi qophaa'e thank you sinjanna illu kabajami amana gootota oromoo akka qeerroo oromootti illu koo si kanneen jira si badhaaseen jira ani obboleettiin tee artistiin Asraat Gursumii ummata oromoo guutuu gootowwan oromoo guutuu bakka buuseetiin illuun dhalataa baaleetii leenjisoo dhiigaa kan oromooti arsitti dhalatee illuu koo badhaaseen jira ummata qaalii fi gaarii gootowwan oromoo mataa deebisuun nurraa haa dhaabbatu safuudha seenaa waliin nyaannu seenaa waliin ajjeesnu gootota aarsaanuu kafalan eelubbuun dabran qeerroon oromoo mataa deebisuu dhiisa amaanaa rabbii isinitti haa ta'u an takkaa sagantaan godhanne takkaa garsiisaa asirran dhufne waaniin godhuun dhabee ummata kiyya ummata oromoo xiqqaa guddaan afaan tokko dubbanna adaraa rabbii gootota oromoo dhiisaa sagantaan badhaasa lammaffaatti aanaa illuu koo poostaadhaan si ergaa leenjisoo dhiigaa badhaafamte baga gammada leenjisoo dhiigaa leenjisoo yes jira kan isin dhibu akkanatti yoo laaltan wanti kanaa xiqqaadha malee guddaadha badhaasni kun badhaasa guddaadha kan amma badhaafamuu deemu eenyu yoo jettan akka isin hin beekne hin beeka badhaasa lammaffaa kana akka hin beekon yaadumaan dadhabdanii jirtanii ni maqaa himaa kanalleedha maqaa yoo laaltan anuun hin himaa badhaasni lammaffaa eenyuuf deemaa badhaasni lammaffaa eenyu habanamu habanu bane abbaa maqaa himu bane abbaa maqaa himu bane abbaa maqaa himu bani maqaa abbaa himu okay banamee jira baname Allah banamee jira badhaasni kuni badhaasa seena qabeessaa fi kan yeroo hunda akka dubartii takkatti itti yaadatan seenaa lammaffaa galmaa'ee akka hin irraanfanne asumaan dhaloota qubee genereeshinii bira kaayachuu barbaada jechuudha. Qubee genereeshinii bira kaayachuu barbaada. Badhaasni kun yeroo hunda sammuu teessan keessa akka taa'u seenaa lammaffaaf akka galmeeffattan kabajaaf jaalalaan isinitti himadheen jira. Akkan tala teessanitti akka artistiitti akkan tala oromooti. Badhaasni kun banamee jira. Badhaasni kun warqituu dhagaa. Mulaayidiin badhaase Asraat Gursum warqituu mullaayit warqituu badhaafamtee jirta mullaayit bareeddu koo qashtiitiyya jabduun talaa mulaayit badhaafamte warqituu badhaafamte seenaan dubartoota oromoo lakkaawamtee hin dhumtu warqituun akka dubartoota oromootti fakkeenya dubartoota oromooti galata isiin nu biraa qabduu fi seenaa isiin oromoodhaa dhiistee deemte haga ammaa itti dhiyaachuu dadhabnee jirra akka dubartootaatti harka wal qabne akka dubartootaatti jabaanne akka dubartootaatti wal bira dhaabbanne akka dubartootaatti waliin dhaabbanne
hawaasa keenya bira akka dhaabbannu akka qabsoo saba keenyaa galmaan geenyu shanyii warqituuti. Nasraa Gursum shanyii warqituuti. Ulaayitti ija Fatiyaa yookaan obboleettiin tiyya qaalii shanyii warqituuti. Jabduu akka sibiila. Mul'aayit warqituu badhaafamtee jirta. Amaanaa ummata Oromoo bal'aa fudhattee jirta. Intala seenaa galmeessitu, intala galma geessu, ta seenaa warqituu dhaaltu Rabbi si haa godhu siin jechuun barbaada. Galatoomi umrii dheeraa obboleettii tiyya qaalii. Ani leenjiso. Thank you, Nasra. Yes. Galatomi. Galatarraa hafaa. Gootawwan Oromoo ka dhiiraa kutaa kudhanii bakka buuseetiin leenjisoo diigaa illuu koo badhaasee jira. Oromoo koo nuti Oromoon ijji teenya takka tana wallaaluu qabna. Oromoon kiyya kutaaf amantaa wal qooduu qabu, shanyii wal qooduu qabu. Goota tokko yoo maqaa yaamnee faarsine gootota Oromoo guutuu akka faarsineetti ilaaluu qabdan. Gootota tokko yoo dhaadanne Oromiyaa kutaa kudhanii hunda akka waliin dhaadanne beekuu qabdan. Gootonni Oromoo mataa gadi deebi'uun nurraa haa dhaabbattu. Oromoon kiyya qabsoo isaatti fufuu qaba. Kaayyoo isaa galmaan ga'uu qaba. Eenyummaa isaa beekuu qaba. Alagaa jala deemuu hin qabu. Alagaaf ergamuu hin qabu. Mataa walitti qabatee gamtaadhaan falmachuu qaba. Wal kabajuu qaba.